Humnaa fi dandeettii qabu fayyadamuu cinatti cichoomina dabalachuudhaan taphataa cimaa addunyaa tahee baalaandoorii fudhate. Taphataan kun bara 1997tti haadha isaa nama lammii Moortaaniyaa Senegaalii fi abbaa isaa nama biyya Maalii irraa Veermaanitti dhalachuun Osmaan Dambeellee moggaafame. Osmaan Dambeellee daa'imummaa isaatti yeroo waggaa 12 ta'u kubbaa gangalchuu jalqabe. Osmaan Dambeellee sadarkaa piroofeeshinaalitti gara Riinas jedhamu keessatti taphachuu kan jalqabe waggaa ta'u garicha keessattis dargaggoo liigii tokkoffaa bara kanaa jedhamuun moggaafame. Bara 2016tti kilaba biyya Jarman Borusiyaa Dortmunditti jijjiirame. Bara 2017tti kilabii biyya Speen Baarselonaatti yuuroo miliyoona 500tti kan jijjiirame waggaa ta'u yeroo sanitti qaaleensatti jijjiiramuudhaan sadarkaa lammaffaarra ture. Dambeelleen turtii Baarselonaa keessatti taasiseen geebe hedduu Laaligaa 3, Copper del Rey 2 fi Supercopa de España fa'aa fudhatee ture. Haa ta'u malee yeroo kilabii Baarselonaa keessa turetti jilbi isaa yeroo torba miidhamuudhaan waggaa 2 tapharraa fagaatee yaalamaatti ture. Dambeelleen turtii waggaa 2 booda taphatti deebi'uudhaan bara 2024tti yuuroo miliyoona 50.4 PSG Jarmanitti jijjiirame gara Faransaay deebi'e. Bara 2024 kaasee hanga bara 2025 keessatti gahee guddaa bahachuudhaan kilabichaaf goolii 33 galchee kubbaa goolii taatu 15 mijjeessuudhaan gahee leencaa bahate. Osmaan Dambeelleen taphataa bakka hundaan kubbaa taphachuu danda'uudha. Miila lamaaniinuu taphachuu waan danda'uuf yoo barbaade goflaa gara mirgaa yoo barbaade goflaa gara bitaatiin kubbaa gangalcha. Kana malees Dambeelleen nama fageenyarraa kubbaa waxxooree goolii galchuu danda'uudha. Taphataan kun tapha jijjiiruu danda'uu isaatiin leenjisaa isaa duraanii Andrees Iniestaa irraa beekamtii fi dinqisiifannaa harkateetti ture. Dargaggeessi cimaan ganna 28 kan kubbaan miila isaa irratti tolfamte Osmaan Dambeelleen baalaandoorii marsaa 10ffaa injifachuudhaan harka taphataa cimaa seena qabeessa addunyaa Roonaaldiniyoo Goochoo irraa galma dicheetileetitti baalaandoorii fudhachuun darree beekamtootaatti hiriire. Osmaan Dambeellee dandeettii qabutti ciminaan fayyadamuu isaatiin jecha shanyummaatiin tuqamaa turuun isaa obsaan jabina horachuu akka qabu kan goote hoggaa ta'u sadarkaa jechaa fi jireenyaan qoramaa cichoomina qabuun irra aanee sadarkaa kana akka gahe dubbata. Osmaan Dambeelleen muddee bara 2021tti intala warra Morokoo akka aadaa Morokootti Faransaay keessatti fuudhee fulbaana 2022tti intala dubiraa harkate. Kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network sagantaan irraaf qabnu kanuma sagantaa tana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Ibsaa Masraaj sagantaa birootiin aangoo deddeebinutti nagaan nu jiraadhaa isiniin jenna.